والله Yoo Gaaffii kana naa deebise ani pheenxeenta ragaa wajjin naa deebise. Nama waaqas deette jechi jedhu hin jiru. Nama tokko Amen, 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 amen. Allahu akbar, Allahu akbar. وزهق الباطل إن الباطل كان دوغان يوم من جفتا يسوس نمامي خمردم ديسي نما ديسي مريم نم ديسي غوبس وانجيلا خنا كنا كبده يورفه ساعتك كتاب ديكا دمتا وانجيلو هنار كامبو imbo an socho ante farkike غوبس waaqayyo in boqotee jedhan yesus guyyaa sadii waaqayyo jedhan warri kiristaanaa obboleeyyoon kan kee kamaatiin ti amantu tille guyyaa sadii boqote jedhan uumama bantiiwwan waaqaa fi lafaa kan eenyutu tajaajila siif kanaaye ta'umeedha ka waaqayyo jira miti re uumani du'e bira guyyaa sa'a 72 du'e jedhan naa kenne ani naasa abbaa kiyya waa'ee irraa okay ayye waan ni dhaggeeffadhu ate naafisaa waliin haasawa numa jidduutti qofaleeti obsinaa dhaggeeffadhu ishee eno kan eenyu maybe dhaggeeffadhu incufatin akka jarre kun dhaggeeffadhu obsinaa nagaan siif haa ta'u siifillee haa ta'u akkam nagaa nagaa galata rabbi waaqayyoon meeqa waaqayyoon tokko dhaggeeffadhu maybe atis incufatin akkanu dhaggeeffadhu tokko naan jedhe okay waaqayyoo tokkicha sanii fanoo irratti du'e waaqayyo osoo hin taane kan du'e nama duruu dhageesse okay kanaafuu yesus waaqa moo waaqa nama yesus waaqa guutuu nama guutuudha namummaan isaa du'eera waaqummaan isaa ni jiraata la ilaha illallah maybe dhageesse waan naan jedhe waaqayyoon meeqaan jedheen jaarsu mee namnummaa jechuun namnummaa namantiirraa wala batee waan nummaan haa yaadu waaqayyo meeqa jennaan tokko naan jedhe tokko lamaa miti sadii miti waaqayyoon tokkicha san nama okay so wajjin haasaa simbe okay so wajjin haasaa waaqayyoon tokkicha san nama moo namaa miti dhageeffadhu waaqayyoon namaa miti dhageeffadhuun jedhin hayyee goobas waaqayyoon ni du'a hin du'u waaqayyoon bara baraan jiraataadha goobas qaamni du'u waaqayyo ta'uu ni danda'a ta'uu hin danda'u qaamni namummaa fitte naa deebi'e fitte na dhageeffadhu amma deebi'ee dubbii kana diiguu deemta naa deebiste waan naan jette waaqayyo tokko naan jette waaqayyo in burraa inni qoy kasa goobasi kiyya in burraa meedhaa maybe kana wajjin haasaa maybe dubbiin ije kana dhageessee miti maybe miti ana faana haasa'e aboo dhageeffadhu ka nama tas gurbaan kun yeroo jaasa na jachiin bata banne guyyuu reefu dhenga tokko naan jedhe dhageeffadhu sammuu tana fayyadama suuta ka subadde waaqayyoon tokko naan jedhe maybe waaqayyoon tokkicha nama jennaan namaa miti naan jedhe waaqayyoon ni du'a jennaan hin du'u naan jedhe walii gallee fitte okay qaamni kan du'e san nama moo waaqa kan du'e kan fannoo irratti du'e nama moo waaqa waaqni hin du'u naan jette waaqni tokko naan jette waaqni namaa miti naan jette namatu du'e namummaa kanaafuu allaqe namni immoo du'a kaasan haa du'u maaltu naan gee namni du'aatu man jiru arrallee naa galte ulii waan naa ibsitu hin jiru ka obsinaan konko waaqummaa isaa si ibsabe dura waa siin jedhe waaqummaa fi namummaa siin jedhe maal eenyu naa ibsita namummaa guutuu qaba kiristoosis hin jedhe meena dhagee si gaafadha bar naa fixxee bar yoo hobbaate yoo xumuramteette arsiinu yoo hobbaate yoo muramte goobasii kiyya waan naan jette waaqni tokko naan jette waaqni tokkicha namaa miti naan jette waaqni tokkicha hin du'u naan jette furadhe walii galle kan du'e san waaqaa miti jechuun waaqa ta'uu hin danda'u qaamni du'u waaqa ta'uu hin danda'u maybe tokko waa addaan baafadhu namummaa isaatii fi waaqummaa isaa eega amma deebi'ee akka godhamma dhaggeeffadhu akkatti akka diigu hayyesi waan sin Kasika Abu Muaz akan si caka setti fili. Na deebiste bar gaaffii na deebiste ha. Na deebiste mi. Na deebiste sin jedhe. Na galchite. Ati takka fudhatte laattee fudhatte awwaalama sin jedhe namummaan isaa hin du'e. Okay. Waan si gaafadhu. Ni jira sin jedhe. San na deebiste Waaqa guutuu nama guutuu. Okay.
Maryam kan deesse waaqa moo nama moo waaqas namas deesse. Galatu. Waaqummaa guutuu namummaa guutuu qaba. An kana siin hin jenne gaafiin sii galaa gurba akkuma maybii kana galetti nan shawwadi moo nama moo namas waaqa deesse kami. Namummaa guutuu waaqummaa guutuu kan qabu. Sirriin akkasiin hin jenne. Maryam kan deesse bakka duwwaa waaqa na dhaggeeffadhu ka yaa gartee obsinaan na dhaggeeffadhu ka natti himta waan si maal waan dhaggeeffadhaa malee Abbu Muaz akkas tibbuq yaa yabshira Muaz na dhaggeeffataan jirtu please filannoo kan wallahi fi na lallabde maybe naafi ati gaafaa sun maybe ni lallabne waa takka suuta jaljeetuma suuta beekuu baatullee wallaalullee loojii samma kanaan maybe akkeettu maybe kanaan haa gaafisi gaafatu maybe gaafetti naa gaafattu Maryam kan deesse ilmi deesse san Maryam kan deesse waaqa deesse nama deesse naas deebisuuf Yoo Gaaffii. Maybe gaafattu wallahi gaafadhu yoo gaafii kana deebise ragaan isa gaafadha yoo ragaan hafide Pheenxeen ta'a. Jechuun obsinaan. Na dhaggeeffadhu. Gaafiin gaaffiidha na dhaggeeffadhu. Mee gaaficha irra deebii Abbu Muaz. Na dhaggeeffadhu Abbu Muaz gaafii gaafatteetta. Ni dhaga maybe gaafiin kiyya siin gale maybe naa gaafadhu maqaa. Please na dhaggeeffadhu. Gaaficha irra deebii mee. Okay tibbo naa gaafatta. Eshi waan jedhu Maryam dhaggeeffadhu hin dhageenyetti gartee nama seega loqota xiyyaara argeedha siif hin galu. Siif hin galu nama Waaqayyo. Ani Arsii miti ani Oromoodha. Ani Harargee miti ani Oromoodha. Afaan Oromoon sitti haasa'u jira. Afaan Oromoon haasa'u jira yaa gartee obsinaan Husseen jedha sanuu. Ajaa'iba rabbii. Waan akkeedha. Ajaa'iba maqaa ajaa'ibaati. Okay na dhaggeeffadhu. Obsinaan kiristaana Husseen Muslima. Husseen ilma adeera Nabi Muhammad ilmaan isaati ilmaan gartee inni abbeeraa ta'uuf. Okay waan siin jedhu tibbo waan naa jettuun please wallahi yoo gaafii kana naa deebise ani Pheenxeen ta'a. Ragaa wajjin naa deebise. Yoo gartee Yesuus waaqa deesse naan jedhe ragaa yoo naa kanne Pheenxeen ta'a. Yoo nama deesse naan jedhe akka nama deessetti hin beekan. San huma yoo waaqaa fi nama deesse kan jedhu ragaa naa kanne ani Pheenxeen ta'a. Na dhaggeeffadhu tibbeessoo. Please. Waan naa gaafattu Maryam maal deesse waaqa nama namaa fi waaqa deesse kanarraa kan filannoon kee jedhin. Obsinaan. Wayyee. Amma waan inni si gaafate beektee waan irratti wal nu mormisiisu osoo hin taane akaafaan akaafaa doomaan doomaa maalet minchil ነገር ነው. Andi maalet nu bakka tokkoon jechuun lama jechuu qofa tokko nama dhalate lama waaqa dhalate sadi namaaf waaqa dhalate kana sadeen keessaa tokko ragaa qabatamaa waliin dhaggeeffadhu ka please qaaqu malee fudhachise Yesuus gooftaa itti tibbeessos yala inja. Dhaggeeffadhu na dhagahi ka. Ayyee. Okay, cufadhe naarraa fuudhi gaafii kana wallahi irraa naa fuudhi. Gaafuma gabaabduu tana sadeen keessa takka wayiin wayii wayiin hunje. Si minaamini mibbaan lagar illee akka qaba waan ta'eef si ibsina cadhisi. Iyesuus ka dhalate namummaa guutuu fi waaqummaa guutuudhaan si irra jiraate bi irra jiraate irra jiraate sansitu filata. Namas waaqas jechuu.
Ila yoo nama caayirra kan jiru yoo namaa fi waaqa deette siin jedhe waan lama deettee jechuudha. Fi filannoo mana barumsaan deemne jaa jiran tibbeessoo atii fi gurbaallee maal taatan? Obsinaan akkasis taanaan laali. Mana barnootaa seennee raguma qofa barbaanne kana nama deessee waaqa deessee takka waaqa de raguma naa kannu boqonnaa kanarratti namaa fi waaqa deessee takka nama deessee boqonnaa allaqee pheenxeentaa dura deebisi gaafii gaafadhu gaafii kana tibbeessoo dura aadaa caadaa. Eeshi ragaa sana laadduuf. Maali gaafadhu ragaa sana wallahi haadha moo baadha moo caadha. Kan deesse dhageeffadhu nama deesse namummaa keessa waaqummaa guutuu. Maal deesse? Amdi wale maal deesse? Maal deesse? Hold on. Maal deesse? Namummaa guutuu keessa waaqummaa guutuu nama deesse. Agoosan siin jedhe. Sati beeso nama guutuu waaqa guutuu deesse jechaa jirta miti. Akkasii nama guutus waaqa guutus erguma tokko deessee jedhe boqonnaa kameeratti ji'a ragaan hafi boqonnaa sanaa kan pheenxeen taamma. Eeshi baniiti namni tokko viidiyoo bayi nu dubbisi. Ammaan dubbisa anaata namaas waaqaas deesse kan jedhu. Olaasiyaas 2:9 irra ban. Dhaggeeffadhu eenyu dhaggeeffadhu waan namummaa isaa keessa waaqummaa jira Phaawulos jedha. Maariyaam waaqaas namaas deesse kan jedhu jira. Dhaggeeffadhu. Maariyaam dhaggeeffannaa jechaan nooliin afaan Oromoo si gala gobasi siin jaaladha. Yeroo lallaba kana si jibbuun sein akka namummaatti siin jaaladhu. Okay. Inni naarin gaafii tibbeessoo waan gaafattu irraan si deebi'a. Maariyaam waaqa deesse moo nama deesse moo waaqaa fi nama deesse jedhii gaafadhu tibboo minaa indee. Jadi namtichi amartichi finfinnee fudhate. Isuma kana dhaqi ilaali. Tibbo gaafachi wallaalte. Lakki Abbo Muaz lakki akkasuma jiru. Mucaan maal sin jechaa jira seete. Assalaamu alaikum. Boqonnaa jedhe kana dhaqi dubbisi. Namas waaqa seete. Tibbo yoo Yesuus Kiristoos Maariyaam waaqaas nama deesse kan jedhu boqonnaa kana sii dubbisa yoo kan akkas jedhu taate harkaan si ol qaba ana fudhachiisa tole. Na dhageeffadhu. Laala akkasii Tibbo. Waan biraa hin Anaa dubbisa anaa dubbisa. Tibeddo ati maayikii qabadhu tibeddo. Cifadhu Tibbo cifadhu bakka. Okay. Tibbo. Alaikum salaam. Yoo dubbisuu ati maayikii qabadhuuti. Gurbaa kunaa baasu. Basa. Gaaffiin kee maal ture? Baasi ka waan hin baasa ragaa jette baasi. Sitti meera. Meera keessa beenaan jaanes. Yohaannis Wangeela Luqaas boqonnaa 1:31 irra jira. Qoy sanit deemila. Waaqaas namaas deesse jedha. Na dhageeffadhu. Koi chalisi obsinaan ati chalisi waaqayyummaan guutuun namummaa Kiristoos keessa ni jiraata ka jedhu Phaawulos jedhe nama Phaawulos jedhe Maariyaam waaqa deesse nama deesse hin jedhu Phaawulostu dhufe Yesuus ani waaqaas namaas hin jenne Maariyaam waaqaas namaan daan jenne Waaqayyo abbaan nama deesse jedheen ergama Waaqayyo nama deesse jedheen Maariyaam nama deesse beeyti nama na dhagaye Yesuus ani waaqa hin jenne ofiin laa ilaaha samanne kamte oo hin jenne Man afaan Oromoo ani waaqa ofiin jedheera hamdi dubbadhaa meeyya dhagaye sa ummata kana jakkamaa san afaan Oromoon galuu fi ragaa kannettuun hin kennan maal taate obsinaan inni banadhu ragaa ufumaa rakkatte fuutu Abbo Muaz. Abooniin fuudhate waan siin jedhe dura dhage meedha obsinaan kiyya obsime maqaan kee kunii fi wanni walitti hin deemu hin obsin maqaan kee hin obsinidha. Maqaa kiyya dhiisi ka maqaa kiyya turkumii maqaa kiyya dhiisi dhugaa hin dabsin. Koofiyaati yadeeffadha. Fiishkaan ta'e ni jirti? Nurraa cadhisa. Amma isa
akkas isa kanatti dubbachuu tibbeesso gaafiin ansit qoyka sinarrabsine obsinaan qoyka obsinaan qoy nun arrabsin fidis tibbo Hayyeus. Tibbeesso. Haya usiin je'us. dhugaa isinitti marran qoy hamaa dhugaa tibbeesso isin jedhamu tibbu Oo. waan siin jedhe gaafi waan ansi ati ergaa tokko dukkaana kana dhaqi sukkara ni qabdan yoo siin jedhan dukkaana dheeyxee maal gaafatta Sukkaaruma. sukkara ni qabdan yoo siin jedhe ni qabna hin qabnu maa miti Eeyyee. okay waan jettuun Maariyam waaqa deesse moo nama deesse moo waaqas namas deesse jedhin afaan oromoo isinii galee qulqullu Bobsinaan. naa galeera Gaafii tana lamaan keessaa Nama ibsa dhiisi. Ibsuu dhiisiti. Gaafuma lamaan keessaa. waaqummaa guutuuf qabu deettee siin jedhaa Kana jechuun namas waaqas deessee jechaa jirtamiire. akkas jette namas waaqas hin jedhu nama guutiin akka jedhu dhageesseeti taas gabbaayee ati gaafii kana sirritti bareechee deebisaa fi namas waaqas deette jechi jedhu hin jiru. Nama tokko Amen, 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 amen. Allahu akbar, Allahu akbar. وزهق الباطل إن الباطل كان دغان يوم انجفتا وان سنجتني مالي وان جيل رنجر نول لبدي بنتين وان جيل رنجر هنجرو يلم زارب نيجي كل هنجرو lagi saya tibeso mal jadi injiru jenne nadagay yang sima mera bodammo oh kamu injiru jette koi tole nadagay yang sima mera bodota dabo daddabe aja do kuni abo daddabde to sinan ammo finde barsisa wanti an daddabe injiru hayo sammo waaqummaa guutuu nama qabu nama teettee jedhamti Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama ammo guutuu tibbo mal si jede mo gurbangu tibbo mal jede mo gurrakiyan dagaw Maal dhageen ilma dhagaa barree. akkam gootana injiru jede waani waaqas namas deessa jedhu injiru jenne Inni jechi akkas jedhu hin jiru siifin ibsaanaan jedha. Explain immoo bakka itti inni barbaadu waan miti. jedhu waaqas namas Yesuus jechaan jirani akkasii miti Eeyyee. waaqaa okay Maryam okay sigaafad obsinaan sigaafad Maryam waaqas namas deesse akkasii miti namuma tokko teette namuma kuninus kuneeyya jara kun akkasii miti jara na Pheenxee lama waliin galtu kunis Pheenxee kuni lakkii jara kuneeyya jara carraanaaf kenni na dhaggeeffatu obsinaan firraa cufad isaa wajjin dubbadhaayye ammoo oh Maryam waaqa deesse moo nama deesse moo waaqas namas deesse ilmas abbaas kan jedhamu deesse an kana sin gaafanne tibbeesoo carraan keeti naa gaafadhu atis kiristaana keessa irraa gaafadhu hin danda'an afaan jara kanaan beeku ani amaara moo oromottu jari naa galuuti wallahi lazim afaan faranjiitu barannee asoina afaan harmeeti yerna guddifte irra dhaladhe itti aabaa caadaa jennee barannee gizeen jara kanaa hojjaa sa'u naan galu afaan naa gaafadhu tole na gaafadhu rakkoon qabu tibbeesoo gaafadhu please jaalala yeroon lalabsi jibbuu miti ammoon Amma waan inni jedhu kun si galeera. naafimi mee Laali durbee Maariyaam yookaan immoo waaqa inni jennu kun nama ta'eetu Maariyaam irraa dhalate moo waaqa ta'eetu Maariyaam irraa dhalate tana lamaan keessaa takka qofa adda naa baasi waaqa nama yookaan immoo lachuu ta'ee dhalate waan jedhu. akkas nama ta'e dhalachuun isaa nama ta'e dhalate itti waamamni isaa ilmas abbaa maal ta'ee dhalate nama ta'e dhalate Kiristoos Gobas bifa anis frodhe waaqayyoon naan amana Yesuus namaami kan Maryam deesse nama deessee Maryam nam deesse Gobas ergama waaqayyo maal deessa jedheen waaqa deessa jettee immoo ilma nama dhiiraa nama deessa jedheen ergama waaqayyo ilmas abbaasa jedhamee waamamu deessa jedhe la abbo kasin jedhen ergama waaqayyo tu dhufee dubroon hin ulfoofti ilmas maal deessa jedheen tole dhaggeeffadhu ata kanaa gootu wangeela baatteertami
Gila maalin baadha daata kan baadhane. Sagaleen koo Hin wangeela jira. agarsiisaa turteemi. Maal ta'e manne? Wangeela agarsiisaa turteemi. Amma deebistee bar. Nama deessee naan jettee bar. Wangeela ilmas abbaas jedhamee isa waamamu. Akkasiin hin jennu. Waaqayyoo Yaa namummaadhaan ammoo foonii gurbaarraa fudhate. Yaa ammoo kan gurbaan hin kutee. Maariyaam nama deessee moo waaqa deessee naan nama deessee naan hin jenne? nama deesse namummaa Okay. namummaa Akkana jedhime. Yesuus nama jedhime. Yesuus waaqa. Laal. Tibba. Haleluuyaa. Maqaa gooftaatiin gartee hooloo. Atis elaa Ambaara de boga dige do shale gargala kan parra sambara bara. Akka goote haarokot. Maakii intin dabani jira wangeelle. Intin dabani wagga afaan tokko dubbanna. afaan tokko dubbanna. Amma tibbee sonu anu qofalaan jira. Luqaas Irraan si deebi'e ammas. Maariyaam nama deesse waaqa deesse sutana qofaaf himi. Gooftaan irraa deebi'uu kee dhiisiti. Luqaas Irraan deebi'e. tokko 31 Allahu baasii naa akbar. dubbisitan keerra. Dhufee kunoo namni waaqayyo abdoon ija takka. Suudi. Luqaas Jalama rabbi. Annaxaaxira mitaayiri. Ayine inni wal isaan washfate. Annaxaaxira mitaayiri. Akkas Luqaas Tibo. boqonnaa tokko nama deesse. Aboo Luqaas hin gaafane gaafii afaan si gaafa ragaa ganaa si yoo ati kijibdee ragaa si gaafadha. Waan ragaa afaan kunoo ragaa maal jedha beektaa siin dubbisa. Maariyaam Maal jedha beektaa siin dubbisa iddoo kanatti. waan jedhu ani waan jedhu beeku waan ni jedhe hin dhageenya madure waan Luqaas jedheen waan jedhe Kunoo ni ulfooftaa ilmas ni Maal deessaa maqaa isaa immoo Yesuus jedhi moggaasi inni maal guddaan deesse ni ta'a. maal deesse jedheen argama waaqayyo Kunoo ni ulfooftaa Maal ilmas ni ulfoofta? deessa. ilmi siin deessan nama moo namaa miti Nama ilma jechuun nama amen Yesuus nama jedhime Yesuus bifa waaqayyoo namummaa fooniidhaan dhufe. Yesuus nama jedhime bo Yesuus waaqa akkamitti nama jedhare? Yes ajaa'iba Yesuus Maariyaam nama deesseemi Maariyaam nama deesse. nama jedhime Yesuus Qoy si hubachiisa asas rakkoo hin qabu. naannoo bachiisi Na dhagahi malee si hubachiisa. Nuyi Hashim ana afaan akkanaan bifitadhe al tokko na dhaggeeffadhu. Dhageesse Hashim dhugaa waan hin Hashim beekneef akkas godhatta. maa dhugaan beeku suma afaan ragaa Abbo Muaz maaltu jira seeti? Digalee beeku. jirame Wanti istoreejii sammuu namarratti fe'ame kun beektee si'a tokko nama Akkas. gadhiisee nama keessaa hin bahu. in lakkis dhugaa keetiin lakkis Dafee nama gadhiisu akka eddikshin akka diraagaati tuunaaf nama dhugaa Dafee Ani gadhiisu. Akkuma gadhiisu jettee hin fiigin hin ta'u akkasitti. Utuu ati yani sarara warri laattee asalaa dhaggeeffatu inni nu haxiinxaaluuf akkanaan jedhu nama deesse mi mee Yesuus nama jedhe hin jiru waaqa amen Ergamaan dhufee ni ulfooftaa ilmas ni deessa je'eenii jedhe. akkas naan jedhe ilmi kan maal jedhin na dhaggeeffadhu Assalamu alaikum. kutaa kana dubbisee alaikum salaam wa rahmatullah Ustaz bari Yesus nama jechuun haraamiidha seennini haraam jiin jettee seeba. laa ifumaafu ilma ni deessa jedheen ergama ilmi san nama moo namaa miti jennan eeyyee nama na jedhe mee Yesuus nama jedhan akkanaa jedhe nama waaqayyo Kunoo ni ulfooftaa ilmas ni deessaa ni maqaa ulfoofta isaa jedheen Yesuus jedhi okay moggaasi kan inni Maariyaam guddaan ni ta'a. okay waan si Inni jedhe abbaas jedhamee ni waamama. Maariyaam ji'a meeqa gara baadhatte ilma san Ah? ji'a meeqa gara baadhatte gadaameessaa keessatti Ji'uma nuun itti dhalannu baatte ka. okay waaqa baadhatte moo nama baadhatte Na dhaggeeffadhoon laa hafuura qulqulluudhaan ulfooftee kan deessee hafuura qulqulluun ulfoofte beekee hafuura qulqulluudhaan kan ulfoofte san waaqa moo nama kan ulfoofte san waaqa moo nama na dhagahi Muaz. Al tokko na ayyee dhaggeeffadhu. okay Al tokko na dhaggeeffadhu. Maal jedha beektaa Luqaas tokko 31. Kunoo ni ulfooftaa ilmas ni deessaa maqaa isaas Yesuus jedhi moggaasi inni guddaa ni ta'a. Maqaan isaa Abbaas miti maqaan isiiti miti maqaan isaa na dhagahi callisi. ayyee callisi na dhagahi Maqaa isaa immoo Yesuus jedhi moggaasi inni guddaa ni ta'a. Ilmas Abbaas jedhamee ni waamama. Waaqayyos inni guddaa eenyutu ni ta'a, waama ilma eenyu Abbaas. waama ilmas abbaas jedhe eenyu waama Yesuus. Hin jedhu ustaz. Hin jedhu Oi, ilmas banutti hin jira. abbas hin jedhu. hin jedhu Luqaas Abbo tokko Muaz soddoma. ilma jedhu. abbaas jedhe ilma abbaas Ilma Abbaas Akkas. jedhamee ni waamama. ilma abbaas ilmas abbaas hin jedhu ilma Hin jedhu. abbaas Baasikaa.
Baasi Injal dabar. si dubbi kuno baasin si garsaa qoy. Baasi. Baasi. Ande Baasi. Ilmas- Ilmas Abbas numan jedhuun siin Yoo jedhe kan- ilma Abbas Baasi jedha malee. Osi baas mbwatne ko kasumatu. Lukaas tokko 31 kaasi. Imbeeka. Abbas jedhaa cadhi ilma abbaa jedhaa cadhi kana ilmas Abbas abba qoode. Ajaa'iba maqaa isa. Si garagalcheen si garsaa qoy viidiyoodhaan qoy. Ilma Abbaati. Ilma Abbaa qabu naman. Ammaan hafuura beekadhaa yookaan Kuno laal Dubbisaa. asir. Nargitanii milaal. Dhageeche? Dubbise okay dubbise kunno. Kunola inni guddaa ni ta'a. Ilma Abbaas jedhamee ni waamama. Eeka ilmas Abbas jettee barate hin jedhu akkasii bara. Ni jedha bare. Aboo hin jedhu akkas gadi qabii garsiise naa kijibe yoon akkas kan jedhu taate naa kijibaa hin jedhu akkas. Inni guddaa ni ta'a. Ilaali bar 32 dhala. Inni guddaa ni ta'a. Akkana jedha ilmas Abbas jedhamoo ilma Abbas jedhama. Abbaas. Akkas Ilma Abbaas. akkas akkas jettee san Ilmadha jedhu. abbaadhas. Ati akkas hin jedhu akkas ilmas Abbas hin jedhamu. Ilma Abbas jedhamee hin waamama. Ilma Abbas jedhamee yaamama. Waan siin jedhe okay Maariyam waan fadhanu haa jedhani kan gadaame isaa keessa baatte ilmas Abbaasi. Ilma Abbaas baatte eeyye. Waaqaas ilmas deessee jechuu. Isaan jaranu tokko. Ilmis abbaanis tokko. Gurba. Hamariyam gara baaddatte ilma Abbaati moo ilma Abbaasi? Abbaas ni beektaami Abbaas warra kunoo warra simaa baluu qagabana ilma Abbaasi Yesuus. Abba qaba abbaan qabu abbaan isaa Waaqayyoon jettanii eessaa irra dhufee ilma Waaqayyoo ta'uu diisee ilma Abbaas ta'e. Abbaas kun kam ustaaz? Tole gaaffiin kee bareeda. Itti fufaa zaa sagal na bira taate halkanii. Waaqni nuti amannu tokko.